Qondaaltonni filannoo Ameerikaa immoo himannaa Tiraamp balaaleffataniiru. Kaan dabaladhee ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Gabaasni namoonni nagaa hedduu bakka tokkotti Itoophiyaatti ajjeefamanii yoo mirkanaa'e yakka waraanaa ta'uu malaa jedhee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhaabbatichatti Koomishinarri olaanaa mirga namoomaa Miisheel Baacheelee ajjechaa magaalaa Humaraatti dhiyoo argamtu Maayikaa Daaritti raawwate akka qoratamu gaafataniiru. Dhaabbati mirga namoomaa Amnesty International qorannoo gaggeesse jedhan ajjechaan jumlaa tarii namoota 100 lakkaa'aman wanta qara qabuun ajjeefamuu akka hin oolle ibseera. Dhaabbatichatti qorataan gaanfa Afrikaa Fissaa Taqlee waan uumamee dubbatu. ያለ መረጃ የሚያሳየው ሰኞ ሌሊት odeeffannoon qabnu akka agarsiisutti wiixata halkan magaalaa Maayikaadiraa keessatti namoonni 100 lakkaa'aman meeshaalee akka aduu gajaraa fi qottoon ajjeefamuu isaaniidha. Kan ammoo kan mirkaneeffanne namoota ijaan argan hedduu dubbisuu fi viidiyoo fi suuraalee miidiyaa hawaasummaa gubbaa ba'an dhugaa ta'uu isaanii qorachuun boodadha. Namoonni ajjeefamanis namoota nagaa wal dhibdee kana keessaa harka hin qabne ta'uu isaaniis hubanneerra. Eenyu ajjechaa kana raawwatee kan jedhu guutumaan guutuutti mirkaneeffachuu hin dandeenye. Garuu kan mirkaneeffanne yeroo ajjechaan kun raawwatametti magaalaan Maayikaadiraa to'annoo qaamolee nageenyaa naannoo Tigraay jala akka turtee fi ganama isaa gadhiisanii akka bahanidha. Kanaaf ragaaleen nuti qabnu guutumaan guutuutti ta'uu baatus haleellaa kana kan raawwate humnoota naannoo Tigraay ta'uu isaanii nutti agarsiisa. Ajjechaa kanaaf ministeerri muummee Abiyyi fi kanneen ijaan argan hidhattoota TPLFitti hidhata qaban himataniiru. Durataan dhaabichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el immoo bu'uura hin qabu jechuun dubbatan. Hidhaan takazee haleelameera himannaan jedhu sobaa jedhee mootummaan federaalaa deebii kan kenne erga guyyaa kaleessaa pirezidaantii naannoo Tigraay hidhichi humnoota federaalaan rukutamuu ibsuu isaa hordofeeti. Dabalataan Dr. Dabratsiyoon waldhibdee adeemaa jiruuf furmaani nagaa akka barbaadamu irra deebiin gaafataniiru. Poolisiin federaalaa immoo qondaaltota TPLF fi qondaaltota nageenyaa irratti ajaja hidhaa baasuu ibseera. Firaafolii dhugaasa. Dr. Dabratsiyoon kamisa galgala televezyiinii naannichaa gubbaa bahuun gaafa roobii haleellaa qilleensaan taasifameen buufata madda annisaa elektirikii takazee irratti haleellaan raawwateera. Kanaanis magaalonni Tigraay dukkana seenaniiru jedhanii dubbataniiru. Dhimma kanaaf deebii kan kenne giddugalli odeeffannoo labsii yeroo muddamaa tibbana hundaa'e garuu sobadhaa jedha. Akka giddugalichi jedhetti humnoonni poolisii federaalaa buufaticha eegaa turan humnoota naannichaan haleellaan irratti banamee kan lakkoobsi isaanii ammatti hin ibsamne ajjeefamuu fi 11 kan ta'an imala sa'a 14 booda Gondar galuu ibseera. Dr. Dabratsiyoon haleellaan qilleensaa lammiilee nagaallee miidhuu dubbataniiru. Garuu bakkaa fi lakkoobsa irratti waan dubbatan hin qabani. Qondaaltonni Itoophiyaa karaa lammiilee nagaa hin miineen haleellaa qilleensaa akka gaggeessan kana dura irra deddeebiin ibsaniiru. Ministeerri muummee Abiy ergaa kaleessa dabarsaniinis kanuma dubbatan. Dabalataan ministeerri muummee Abiy miseensonni raayyaa haala sukkanneessaan humnoota nageenyaa naannichaan ajjeefamuu ibsaniiru. Gama kaaniin poolisiin federaalaa kaleessa galgala hooggantoota TPLF 64 fi miseensota waraanaa 32 irratti ajaja hidhaa baasuu poolisiin ibseera. Akka miidiyaaleen biyya keessaa poolisii wabeeffachuun gabaasanitti miseensonni olaanoo TPLF 64 ta'an raayyaa ittisa biyyaa kaabaa irratti haleellaa raawwachuun yakka biyya ganuu raawwataniiru jedhameera. Dhaabi TPLF hidhattoota duraanii ABO bosonatti hafanii fi kaan sassaabuun Tigraay keessatti leenjii kennaa turanis jechuun himateera. Kana dura himannaa akkasii irra deddeebiin mootummaa federaalaa irraa dhiyaachaa tureef hooggantoonni TPLF harka keessaa hin qabnu jechuun deebii kennaa turani. Kamisuma kaleessaa ture manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii gaggeesseen hooggantoota TPLF miseensa mana marichaa 38 irraa mirga himatamuu dhabuu kan mulqe. Ajajji poolisiis isa booda dhaga'ame. Pirezidaantiin ittaanaa gamtaa Awurooppaa Hoseel Boorelii fi Koomishinarri to'annoo balaa Awurooppaa Jaanes Leenaarchich ibsa waloo baasaniin tarkaanfiin sababa bu'uura godhate haasaan jibbiinsaa fi walhimannaan Itoophiyaa keessa jiruun yaadda'uu isaanii ibsaniiru. Qaamoleen hundi wantoota kanarraa akka of qusatanis dhaamaniiru. Amma mooduun gaggabaabseen isinitti himaa hooggantoonni filannoo mootummaa federaalaa Ameerikaa filannoon Ameerikaa seenaa Ameerikaa keessatti isa tasgabbaa'aadha jechuun koomii Doonaald Tiraamp filannicha irratti sagaleen hatameera jedhan kufaa godhan. Lammiin Masrii malaamaltummaa fi jireenya gadadoo balaaleffachuuf jechuun addabaabayii magaalaa guddoo Kaayirootti ba'ee ibidda ofitti qabsiise. Ta'us poolisii fi kara deemtonni nama kana baraaraniiru.
Dooktar Muluu Naggaa hojii gaggeessaa olaanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uun muudaman kana kan beeksisan ministeerri muummee Abiy Ahmed Dooktar Muluun qaama bulchiinsa yeroo ta'anii hooggantoota hojii raawwachiiftuu mootummaa naannichaa filachuuf gaafatama akka qaban ibsaniiru. Murteen kun murtee mana maree federeeshinii fi dambii manni maree ministeerotaa bulchiinsa naannoo Tigraay baasee hordofee kan darbee ta'u bulchaan Itoophiyaa ibsaniiru. Qondaalli kun garuu eenyu? Aslii Galgaluu nutti himti. Dr. Muluu Naggaa eebla barkum 2012 eegalee ministeera deetaa ministeera saayinsii fi barnoota olaanoo ta'uun tajaajilaa ture. Duraan ammoo Yuunivarsiitii Finfinneetti hojii barsiisummaa qorannoo fi hoggansaan waggoota 18 tajaajilaa ture. Barumsisaa digirii sadaffaallee Neezerlaandii gos barnoota bulchiinsa fi imaamataan Public Administration and Public Policy xumure. Akka BBC Tigiriinyaatti Dr. Muluun kanaan dura miseensa dhaabbata TPLF ture. Yeroo ammaa immoo miseensa dhaabba badhaadhinaati. Waldhabii mootummaa federaalaaf dhaab naannicha bulchu jidduu cimee torbaan dabree waraanii ka'e. Muudaan hojii gaggeessaa olaanaa naannichaa dura seerbaastonni federaalaa murteewwan garaagaraa dabarsan. Wixinee labsii yeroo muddamaa naannoo Tigraayitti akka labsamu manni maree ministeerota dhiyeessee paarlamaan Itoophiyaa ragaasis. Labsiin kun dijaaf ture. Ergas immoo manni maree federeeshinii naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroo akka hundaa'u murteesse. Akkan jechuun akka mootummaa federaalatti bulchiinsi naannoo Tigraay diigamee jira. Bulchootiin naannichaa garuu kan hin morman. Dhibii qaamota kan lamaanii eegii waggoota lama dabre jira. Ammoo eegii mootummaan naannichaa ajaja federaalaa diddee filannoo fi hin gaggeessitu hammaati. Opereeshiniin mootummaa federaalaa naannoo Tigraay deemsifamaa jiru keessaa ergamii tokko qaamolee hojii raawwachiiftuu naannichaa seeraan gaafachuu. Tanaaf paarlamaan mirga himatamuu dhabuu qondaaltota irra kaasee poolisii federaalaa immoo ajaja hidhaan baasu kenne. Muudama hojii raawwachiiftuu kanarratti ibsa kan baase naannoon Tigraay adeemsichi abjuudhaa jedheera. Mirgii fi injifannoon wareegamaan mirkaneessine eenyu kan kennus kan dhawwatus miti jechuun deebise. Filannoo Ameerikaa torban darbee taasifameen Joo Baayiden Pireezidaant Tiraamp injifachuun waggoota 4 dhufaniif Ameerikaa bulchuuf hiree argataniiru. Pireezidaant Tiraamp baatii duraan Masriin hidha Abbayyaa rukutti jedhanii ni dubbatan Itoophiyaa biratti mufii guddaa uumeera. Hojii gaggeessaa olaanaa waajjira teeknikaa baha Abbayyaa kan ta'an obbo Faqqaa Ahmad Nagaash Itoophiyaafis ta'e marii biyyoonni sadii taasisaniif filatamuun Baayiden oolmaa guddaadha jedhaniiru. Pireezidaant Tiraamp pireezidaantoota Ameerikaa keessaa adda jiranii waan isaan dubbataniif waan isaan hundi waan akka qabu miti. Pireezidaant Tiraamp kaa'uun isaa biyyi Ameerikaa marii biyyoonni kun gochuu jirtu iddoo akka hin seenne waan go'uuf seenanis immoo hundumaa walqixxee'an akka ilaalan waan jara qarqaaruuf biyyootiin dhiyootee karaa marii dhufuu yookiin karaa walii gadiitti dhufuu waan jiru waan hin qabu. Sudaanis karaa akka deebitu hin beekama. Maaliif Itoophiyaa wajjin mari'an hojjete talay mangistiin Tiraamp deeme waan kana dhiistee akka duriitti Itoophiyaa wajjin karaa hojjechuutti kan deebitu natti fakkaata. Baayiden Tiraamp irraatii ilaalcha adda ta'e qabaatu jettaniitti yaaddu? Tiraamp poolitikanyaa miti, dippiloomaatiis miti. Baayiden poolitikanyaa waggaa 40 caalaa poolitikaa keessaan turanii. Kanarraan Baayiden pireezidaant Obaamaa wajjin waggaa 8 wajjin hojjetanii. Kanaaf jecha biyya Afrikaa kanallee dambumatti beeku. Dippiloomaasiis hin beeku, poolitikaas hin beeku. Kana jecha isaan waan akkanaatti hin seenan jedhee amantiin qabu. Itti seenanillee biyyoota sadanuu walqixxeetti ilaalanii kara jarri waliin gariitti kara itti dhufan go'u malee akka biyya tokko bichaa qarqaranii kan irratti dhiibbaa go'u waan hin qabu. Mootummaan federaalaa naannoon Tigraay buufata raayyaa irratti haleellaa raawwate jechuun erga lola seenanii torban tokko darbeera. Egaa seegalee qaamolee lamaan tarkaanfii raawwanne jedhan dubbataa jiru. Qondaaltota raayyaa ittisa biyyaa dhiyoo waamichi taasifamee fi hojiitti deebifaman keessaa tokko kan ta'an Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee keessumaa ajjeechaa suukaneessaa ministeerri muummee Abiy Ahmed miseensota raayyaa irratti humnoota nageenyaa TPLF'n raawwate jedhan irratti waan raawwate gaafadheera. Bakka hundatti ajjeesanii harka duubatti hidhanii rashananii huccuurraa baafatanii deeman. Namoota fakkeenyaaf guyyaa dheengaddaa naannoo Shiraarotitti ijoollee haga 7 kan argine achi kanan dhaga'ee poolisii federaalitis naannoo tokkotti akkas godhanii jiru. Nutu argaa dhabe malee bakka isaan nama keenya qabanitti bakka hundatti akkas godhan. Waraana keenya bakka qabanitti hunda. Ajajaan itti aanaa kan izii kaaba ammeessa jiru odeeffannoo isin qabdaniin. Inni haga ammaatitti bakkee jiru hin beekamu ammoo lolee wareegamuun yaada jedhu qaba.
kun properly ilaalamuu qaba maatii isaaniitiif gaarii miti. Jeneraalli tokko callisee akka hin kennatu keessattuu namni akkasaa. Guyyaa kaleessaa amma pirezidaantiin naannichaa Dr. Dabratsiyoon raayyaa isaa dabalatee raayyaa Eertiraa dabalatee jedhanii nama 10,000 to'anneefaa jedhanii dubbatan. Deebiin keessa maal goone jedhan? Harka kennachiisnee nu harka jiraa jedhan. Nama 10,000 moo? Eeyyeen miidiyaa irratti ibsa kennanii akkas dubbatan. Namni 10,000 bar lafa guutaa. Isaan maal ta'aniif namni 10,000 kan dhufee harka isaaniitti kennu. Qoy aeroplaanii buufnee jedhan aeroplaanii bu'ee jiru. BBC isin miti kan saaxilu baasa. Kanaaf asirshii namni 10,000 isatti harka kan kennu maagineettiidhaan harkisee moo lolaan boojee har'a. Ibsa yeroo kennitanii haleellaa raayyaa irratti yeroo raawwate jedhanii hidhattoonni abaa'oo shanee jettanii harka keessa qooda fudhatan dubbattan. Wanni sun ragaan keessan maali? Ijoollee Oromooti waraana keenya keessa kan jirtu. Ijoollee afaan Oromoo dandeessu kan waraana keenya kan keessa jirtu. Alaabaa abaa'ooti kan beekamu. Asitti leenjisanii bar nama 3,000 kan abaa'oodha. 3,000 leenjisuu isaanii beekna. Kun riippoortii kana qabna. Sana booddee lola hundarrattu intiraan isaanii adda, rifeensi isaanii adda, dubbii isaanii warri ijoolleen naannoo abaa'oo shaneedha. Lola san keessa akka turan riippoortii nu dhiyeessan. Bakka adda addaatti beekitu. Bakka tokkotti miti. Gabaasa sin dhaqqabeetu akkas jedha jechuudha. Hiyyeessaan nan qoradhee bara ijoollee lola san keessa jirtu wajjin taa'ee qoradhee kana jedhan isaan. 3,000 leenjisan jettan eessatti dhagaa kun? Maqaleen bare Tigraay waggaa lamaan kana hin leenjisuu hin ergu. Warri amma naannoo Moyyaaleetti Wallagga keessatti mootummaa wajjin wal qabaa jiran kun eessaa dhufan? Eenyutu leenjisee Moyyaaleetti leenjise? Kan ijaares Moyyaaleedha. Kan leenjisuu isaanii. Raayyaan quban qabu kana dursee dhaabuu hin danda'u akka dirqama qabutti. Quba qabaateedhaaf akkas godhe gaafa. Kanaaf mootummaan hin beeka karaa nagaatiin kudhaaf kan obsaa ture. Ammaas deebi'anii nuti lola hin kaasne yoo jedhanii haa orrarji waan kana akkamitti amanuu dandeessu. Lola nuti hin jalqabne hin maraanne. Lola proogiraama keenya hin jalqabne malee hin jalqabne. Silaa nuti lola jalqabnee hagarraan turru bara. Torban tokko miti torban tokkoon turru. Tole kabiraa immoo lixaa fi kibba Oromiyaatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa turanii amma kachi ba'an jiraatonni nutti himan kun lola naannoo Tigraay keessa deemaa jiru wal